bulchiisi Joe Biden Ethiopia gubba kaakuun Abrahaamia tuttuquuf yaale implication akkam qabaat implication isa if qaadire bilisignaa keessa jaal tokko qaba maqaa sanda'u am qondaal olaana wayitii walaasomne maal naan jedhe what do you feel edena maal sit dhagaama eden America yesani jeefs arki khinnadha eden nam kana tumni yaadne maal naan jedhe seeta doone dhabamni male dinnichi nyaanne ramni male America tarkin kennannu inni nam qondaal olaana inni dinnichi waan bitatuun dhabudan qabaa birri dinnichi aan bitat qabaachuu danda'a because yasaame wala fan qaba ummati miskiini maal khata'uti jechuudha uleen tunini Abiy Ahmad itti gaafatamuma jala baqachuu diduuf agdhuma lolaa yaayuu lolalle yoos ummati Itoophiyaa gubba carraan isa maal taayodhani ummatiin beelaa waan nyaata dhaba walijjeesuu ka gaafas Ameerikaan akkasiin nam jala guurratti jechuudha qoqqobbii gangeet maaliin gooti influence ummat qulqulluu irratti humuuf akkas gooti jechuudha sanction jalqabisiin keeteen doolari samii dhaqe gatii way ol kaatena wanni shofta akkas taatee miti qoqqobbiina midhantun grand jedhan guddichadhani gudda kayyoorran lafaan dhaan gaafas Itoophiyaan badhaadhinaan yookaan Exabeer Itoophiyaan kopha qabdu Tadaaneel Kibrat faan nutti himti sun dhufe Itoophiyaa soora waliin daawwan US Department